Jaalmaroo na dhageessaa? Eeyyena dhagaa. Asumaan seeni gaayyee haa ta'u. Fayyaa ta'ii ulfaadhu waltajjii abboomi. Dhaga'ama yoo ta'e fayyaa ta'e jaal jireenyaa xiqqoo quunnamtiin uummanni Oromoo miseensonni deeggartoonni akkasumas mararfattoonni kan biyya keessa jirtanis akkasumas biyya ambaa jirtanii akkasumas gooticha waraana bilisummaa Oromoo kadirree falmaa irratti diinaa wal'aansoo wal qabaa jiru. Sadaasa sagalii guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadannoo bara 2024 baga geessan baga waliin geenya jechuun barbaada. Egaa isinis akkuma yeroo hin qabne warri asirraa qopheessaa jirtanii uummanni Oromoo biyya ambaa jirtan akkasumas qaba adda addaa taa'ee mana kana keessatti hirmaannaa godhee dhaggeeffataa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggantoonni akkasumas qondaaltonni dirreerraa mana kana keessatti argamanii hirmaannaa gochaa jiranis yeroon amma naannoo Oromiyaatti sa'aatiin xiqqoo haala nageenyaafis hin mijanne waan ta'eef gaggabaabsinee xumurannee isiniifis yeroo kenninee bahuu barbaanna. Egaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa ka sadaasa sagalii yeroo yaadannu waan baay'eetu jira. Seenaa baay'ee dubbachuutu danda'ama. Immoo amma seenaa dubbachuurra hin geenye seenaan nuti hojjennu seenaa uummanni Oromoo hojjete seenaa karaa irratti rarra'ee hafe guduunfaa hin arganne akkasumas immoo seenaa silaatoo xumur argachuu qabu. Hatame warra taa'ee seenaa hatu warra taa'ee injifannoo hatu warra taa'ee yeroo hundumaa guduunfaa qabsoo bilisummaa Oromootti bishaan naqutu ammas butee ofitti fudhate waan ta'eef seenaa dalaguu itti fufnee gara guduunfaa gochuutti immoo waliin tarkaanfanna irraa kan hafe amma teenye yerootti seenaa haasofnu miti. Kanaaf iyyuu fincila diddaa gabrummaa keessumaa biyya keessatti uummanni Oromoo qonnaan bulaa, daldalaa, barataa, barsiisaa adeemsa jiruu fi jireenya kamiirraayyuu hirmaannaa keessatti godhee sodaa injifattee ani haxaa baay'ee uummanni Oromoo siyaasa keessatti bifa takkaayyuu mataa ol qabachuu hin dandeenyeen TPLF fi fakkaattonni isaa yookaan immoo warri isa jala deemee guca ta'ee daandii Oromoof Oromiyaa argisiise gola iccitii sabaa warri baasee kennee fi warri immoo warra sanatti dhimma ba'e farda godhee fe'atee Oromiyaa seene akkaataa itti Oromoon maatiitiin wal tiksee beektu gaa tokko shanee garee gootii milishaa abbaa maali abbaa ganda waan baay'eetiin haati intala irratti dhirsi niitii irratti niitiin dhirsa irratti obboleessi obboleettii irratti namni bakka galu bakka oolu bakka bulu bakka deemu hundumaatti wal tiksee siyaasa ukkaamamaa qabsoo biyya kana keessatti Oromiyaa keessatti afaan baafachuu dubbachuu hin danda'amne sadarkaa sanatti namni walirratti ijaaramee Oromoon sadarkaa sanatti diinaa fi luqqee baay'atee inni immoo qabsoo fedhus achi keessatti ukkaamamee haala hamtuu keessatti hin danda'amu. Mootummaan kun mootummaa takkaamayyuu barcuma siyaasaa miti waa'ee isaa dubbachuu nuu hin danda'amnerra akka jedhamutti waan wayyaaneen ijaarte yeroo sanaa kan ittiin cabse ture jechuudha. Kanaaf har'a seenaan haasofnu akkamitti eegalee qooda fudhattoota akkamiitu ture ammoo Oromoo deemsa jiruu fi jireenya kamuurraa irratti hirmaate keessatti gara jabina ajjeechaa hidhaa godaansa baqattummaa waan baay'ee dhaqqabe kuni hundumtiyyuu silaa otoo beekte warrumti OPDOyyuu nu caalaayyuu ka guyyaa kana yaaddachuu qabu isaan ture. Maal jennaani gabrummaa akka sabaatti waliin qabnu dabalatammoo gabrummaa dhuunfaa isaaniitti aangoo barcuma siyaasaa warra sababicuu keessaa bahee impaayera biyyittii keessatti Oromoos dabalatee sabaaf sablammoota dhiite isaan jalatti immoo
gabrummaa akka sabaatti qabanitti dabalata gabrummaa mataa isaaniitti namaaf ergamanii jiraatan keessaati bilisa isaan baase bilisa bahuu sanarrayyuu immoo darbanii humni qabeenyi lubbuun wanti hundi itti figamamee qabsoo kanallee gara dabarsanii barcuma aangoo siyaasaa dhuunfaatti fudhachuutti warra gahe san silaa isaantu dhiigni suni lafeen suni lubbuun suni bakka har'a jiraniin isaan gahe isaantuyyuu yaadachuu qaba ture ammoo gadheen gadhuma eessaa ka'ee eessarra bahee eessa akka gahe hin yaadatu dhiiga lafee fi lubbuu eenyuun bakka sana akka gahe hin yaadatu yoo yaadatee waan sanaaf kabajaa kennu safeeffachuu hin fedhu isa warra akkasiirra waa eegnaaf osoo hin taane akkaataa isaanitti bakka sana gahan isaan yaadachiisuumaafi egaa barataan Oromoo elementary high school haga university qonnaan bulaan daldalaan barsiisaan namni hundumtiyyuu jireenya adeemsa jiruuf kamii keessaa iyyuu waan kana irratti hirmaataa ture wareegamni duuti ekeraan du'aa mana Oromoo tokko balbala Oromoo tokkooti rurrukuttee fi Oromooni akka Oromootti akka sabaatti gaafa cabiinsa ilmaan Oromoo walloorraa kaasee tuutuma suuta haga gadi dhufu Wallagga Booranaatti harka daangaa Oromoo fagoo jiruutti haga gabrummaan babal'ataa cabiinsi Oromoo wal jalaan cabaa haguma dhufe sana akkasumas Oromooni qabsoo keessatti gabrummaa didee warri qabsoo gaggeessu naannoo irratti qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa fi maatii namoota hagoo yookaan namoota xiqqootidha soorataa itti fufaa turte waan ta'eef fincilli suni sanadha jijjiire. Kan sana jijjiire immoo wareegamni akkasumas akkan sila kaase ekeraan du'aa balbala Oromoo maatii Oromoo tokkootidha rukutte waan ta'eef waan qabnu waliin qabna jiraannus waliin dhabamnus waliin gara jedhuu fi Oromoon tokkummaa wal faana dhaabbachuutti ka isa geesse waan ta'eef guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessaa guyyaa kabajamaa fi ulfaata. Egaa uummanni Oromoo hedduun isaa mana kana keessa jirus kan mana kana keessa hin jirre har'a nuti bu'aan qabsoo harka duwwaa fincila diddaa gabrummaa sanarraati gara qawweetti tarkaanfannee sababiin isaas daandiin kallattii sanaan nu deemsise naannoo kanarratti keessumaa gaanfa Afrikaa Empaayeratti Itoophiyaa kana keessatti warra nagaa beekutu hin jiru waan ta'eef afaan qawweetti nu tarkaanfachiise mudhii ilaallee dhandhamnee waan sana keessatti qooda fudhannee balaasaas gaarummaasaas hunduma arginee jaallan kiyya keessa jiranillee dabalatee akkasumas dargaggeessi qeerroo fi qarreen Oromoo biyya keessaa jiranis biyya alaa jiranis hundumaa arganii daandiin sun akka hin baasne waan hubanneef gara kanatti dhufne har'a qabsoo kallattii biraa kan aalmayaan dhufe abbootiin keenya ilmaan itti guddisnaa dandeenyummoo hundeen buqqisna jedhanii hundeen buqqisuu dadhabanii ilmaan isaanii nuti itti guddanne bifa itti xumuratti goonu guduunfaa itti goonu isarraatumaa ijibbaata falmaa gaggeessuu Oromiyaa keessatti argamnaa jechuudha. Egaa uummanni Oromoo nu ijoollee isaa warra akkasittiin falmaarra jiru kana abdii godhatee gaachana godhatee itti hirkatee itti amanee keessumaa isin uummanni Oromoo biyya ambaa jirtanii osoo jiraachuu hojjettanii qabeenya kuufachuu dandeessanii maatii horachuu dandeessanii lafa mana qabaachuu dandeessanii hojjettanii dafqa keessan irraati nutti amantanii hegereen keenya Oromiyaa keessatti jettanii sun immoo kan inni milkaa'u karaa keessan nuun jettanii keessumaa ammoo uummanni Oromoo bifa baqattummaatiin biyyoota adda addaa keessatti sanuu nagaa dhabdanii biyya keessan keessaa baatanii nagaa dhabiinsi isin waliin godaane biyyoota adda addaa nagaa hin qabne keessatti nagaa dhabuu hambiraatti qaceetanii biyyoota sana keessatti haala baay'ee wal xaxaa fi rakkisaa ta'e keessatti waraana bilisummaa Oromoo rakkoon har'a keessa jirru kan inni ittiin guduunfaa argachuu danda'uu fi biyya keenyatti deebi'uu danda'u karaa keessan nuun jettanii
abdii fi amantaa nurra kaawwattanii akkasittiinidha. Nu waliin dhaabbatan waan ta'eef egaa yeroo hedduu irra deddeebi'ee naasa'a. Hundi keenyiyyuu waan kanaaf galatan qabnu baabura sana irra jirra. Steeshinii kamirratti akka buunu namni beeku hin jiru. Ammoo Rabbiin warra itti wareegamu yookaan immoo galmaan ga'u nu haa taasisu. Galata walirraan qabnu garuu immoo ulfaadhaa waliin jechuu maaliifi haala baay'ee walxaxaa keessa dabarree firaa fi diinatu dhagaa nutti darbatee kana keessatti jaarmiyaa ABO jalatti warri ciccitanii ejjennaa utubaa sibiilaatti jabaatu hin daddaa qabne qabaattanii hagayoonaa abdii irra kaa'attanii nutti abdattanii nutti amantanii karaa keessan rakkoon Oromoo furmaata argata. Bilisummaa walabummaa fi birmadummaan Oromoo hojiitti ni hiikamaa jettanii warri ciccitan warri taajjabbiitti hin galle mana lama hin seenne isin ulfaadhaa akkuma nurra abdii kaayyattan ammoo warra itti wareegamu yookaan immoo galmaan ga'u ni taana. Kanarratti Rabbillee nu haa jabeessu jennaa eebbi keessan sila nu eebbisaa turtanillee nu haa qaqqabu jennaa. Kanaa olii yeroo keessan hin fudhadhu jaallan hedduutu as keessa jira. Nuti haa dubbanne sagalee guddaa ol kaasne daandiin nu baasu akkasii hoggansi nuti qabnus kana jaarmiyaan ABO's kana as jalatti ijaaramaan nu waliin dhaabbadhaa yaadaanii dinagdeeni beekumsaanii yoo sana hundaa gochuu hin dandeenye immoo callistiyyuu gargaarsa. Kanaaf daandiin ABO'n woboo qabu kana burjaajii keessumaa uummata biyya ambaa jiru keessatti uumamu abaluutu akkasii hoogganni akkasii qondaalli akkasii jechuu hin barbaachisu. Nuti tokko dirree tokkorra jirra hooggansa tokkooni hiriira tokkorratti fiingee tokkoon qajeelutti jirra. Yoo akkas ta'e maleesi faffacaanee bilisummaan dhufuu danda'u hin jiru. Wanni kana keessatti bishaan bo'oo tokko keessa lola'ee wal ittisee humna guddaan dhangala'uutti deemuu didee bakka adda addaatti tamsa'u ammoo homaa wanni gochuu danda'an hin jiru. Sanyii nama guddaa keessatti namni muu jedhanii itti dubbatan hin dhibdu jedhama. Saba guddaa Oromoo miiliyoona meeqa jennu kana keessaati wanni akkasii hin dhiba jechuun immoo kun uumamuma saba biyya kamuu keessatti ni jiraata. Bishaan guddaan bo'oo keessa si'a takkaa wal faana lola'u humna qabu qacabdee irraa yaatu adeemsa keessa biyyoo keessattidha. Suuta gogaa deemti biyyootu nyaata. Kanaaf homaa wanni haga dandeenye garuu tokkummaa Oromoo itichinee tokkummaa qabsaa'otaa dirree irratti itichinee adeemuu fi akkaataa kanaanidha qabsoo gaggeessuutti jirra. Isinis as jalatti hiriirtanii waan gochuu qabdan hundumaa qabsoo keessatti hirmaannaa qabaachuun mirgasii dirqama isiniin jechuun barbaada. Jaallan mana kana keessa jiranii waan jechuu barbaadan jiraachuu danda'a hedduu waan ta'eef har'a yeroo dheeraa fudhadhee hin haasa'u isaaniif hin kenna ammayyuu dheeresseera. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a ni injifannaa irra ni aannaa gabrummaa ilmaan ittiin guddisnu hundeen buqqisnaa. Kanaaf ammoo fakkii hin qabnu ni moonaan siniin jedhaa fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e ulfaadhu ajajaa ol aanaa ABO WBO Jaalle Marroo Dirribaa galatoomi ulfaadhu waan dhaamsa jajjabduu nu dabarsite.